Afaan Oromoo afaan barreeffamaa godhuudhaaf qubee afaan Arabaatiin yaaliin godhamteeti jirti. Qubee Sabaatiinis akkasumatti. Anuti irraa haasofnu qubee Laatiin fayyadamuu jirurraa. Qubee Laatiin afaan addunyaa 150 oltu itti fayyadama. Afaan Oromootis qubee Laatiiniin barreessuudhaaf yeroo hedduu yaaliin godhamteeti jirti. Yaaliiwwan qubee Laatiin afaan Oromoo barreessuuf godhamte keessaa Maartiin Moorinootu irraa eegalla. Maartiin Moorinoo warra Xaaliyaanii. Qubeen inni fayyadamee qubee tana. Maartiin Moorinoo booda ilmaan biyyaa barnootaaf gara biyya alaa imaltaawan hawwii qaban irraa ka'uudhaan afaan Oromoo afaan barreeffamaatti jijjiiruudhaaf yaaliin godhan laayyoo miti. Afaan Oromoo afaan barreeffamaa akka ta'u godhuudhaaf hojii nama boonsitu hojjetaniiti jiran. Jara kana seenaan dagachuu hin qabdu. Jarri kun Hayilee Fidaatii fi Abdullaa Yuusuffaadha. Qubee Maartiin Moorinoo fudhatanii jijjiirama xiqqaa itti godhuudhaan ittiin barreessuu jalqaban. Qubeen isaanii kunoo tana. Qubee fi seera Maartiin Moorinoo lafa kaa'etti jijjiirama xiqqaa godhaniiti qubee tanaan as bahan. Qubee tanaan hogguu as bahan laagee tanumni gariin hudhaa ji'uun keessaa hambisan. Laageen qubeedha bakka buuti. Isaan akka qubeetti waan hin fudhatiniif laagee guutumatti keessaa dhiisan. Akkasuma wajjiin bara 1973 hanga 1974 kitaabban lama barreessan. Hirmaata dubbii afaan Oromootii fi bara birraan barii. Kitaabban kana qopheessuu irratti maqaan hedduminaan dha'amuu Hayilee Fidaa haa ta'u malee jarri kaanis qooda ni qaban. Ofiinsa Hayilee Sillaasee booda kan qooda guddaa qabu Hayilee Fidaati. Kitaabban lameen kun jabinaa fi laafina, dheerinaa fi gabaabina sagaleelee afaan Oromoo yeroo duraatiif qaceellotti adda baasanii mul'isanii waan jiraniif seenaa barreeffama afaan Oromoo keessatti bakki isaan qaban guddaadha. Jarri kitaabban kana qopheesse kun ofiinsa mootummaa Hayilee Sillaasee booda dhaaba siyaasaa Ma'isoon Mallaa Itoophiyaa Sooshaalistii Niqinnaaqee jedhamu hundeeffatanii gara biyyaa deebi'an. Yeroo san qabsoon ABO'tis qaata jalqabamte. Barnoonni afaan Oromootiin akka kennamu murteeffame. Kanaafuu qubee warri Ma'isoon fide guutumatti fudhatan. Makiinaa barruutiin barreessuuf ammoo makiinaaleen qubee tanaaf qoramanii tolfamanii jiran. Makiinaan jirtu tanuma afaan Ingilizii qofa. Makiinaan afaan Ingilizii qubee Hayilee Fidaa ittiin barreessuuf hin mijjooytu. Qubeen tun akkuma agartanii mallattoolee adda addaa qabdi. Gubbaarraa waan akka gaafaatii fi harriqa adda addaa qabdi. Qubee tana barreessuun hedduu rakkoo taate. Furmaata saffeetti barbaaduun dirqama taate jechuudha. Gaafas kitaabni fura afaan Oromoo kan Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee Soomaaliyaa irraa hulluqee gara biyya teenyaa seenuu haa himamu malee harka namayyuu gahuu hin dandeenye. Garuu makiinaa barruu tan biyya keessa jirtuun rakkoo takka malee ittiin barreessuun akka danda'amu hoggaa dhagayan Dr. Sheekh Muhammad Rashaad barbaaduun dirqama taate. Kanaafuu Dr. Sheekh Muhammad Rashaad arguudhaaf karaa bu'an. Magaalaa gudditti Soomaaliyaa Moqdishootti wal arkanii marii fi haasa'u booda qubee Dr. Sheekh Muhammad Rashaad fudhatanii ittiin fayyadamuu jalqaban. Qubeen irra ilmaan Oromiyaa ittiin baratanii fi waajjiroota yookaan biiroolee Oromiyaa keessatti ittiin hojjetan qubee suni. Qubeen sun kitaaba mata duree fura afaan Oromoo jedhuun bara 1969 keessa dura harkaan barreeffamteeti ganna lama booda yeroo duraatiif maxxanfamte. Namni kana barreesse eenyu? Dr. Sheekh Muhammad Rashaad Abdulleeti. Qubee afaan Oromoo bifa arra qabdu kana Sheekh Muhammad Rashaad Abdulleetu itti abbaadha. Sheekh Muhammad Rashaad qubee akkamitti qopheesse? Itti deebinee yeroo biraa. Qubee Laatiiniinis afaan Oromoo barreessuudhaaf yaaliin hedduun godhamteeti jirti.